Ashamaa harka fuunee maatii kaasuu ishee akkam jirtan fayyaa keessan nagama jirtani nuti nagaadha galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna kan fayyaa keessanii nageenya keenya lafa jirtanitti isin akka qabu jechuu jaalanna egaa kanatti taasifamanii bal'atuuf kaasuun badanii jirani egaa har'a immoo deebinee dhufnee jirra maa baddanii eessattanii jettanii baay'ee keessan nu gaafattanii naguma irraan banne xiqqoo kaasu'aan walitti mufanneeti. Egaa jiruun biyya lafaa waan baay'ee fatanaa qabdu waan ta'eef egaa kanaaf xinnoo bannee jechuudha. Malee naguma jirra galata rabbii amma immoo deebinee dhufnee jirra. Egaa har'a bal'atummaa isinii qabattee dhufte seetanii mee akkuma argitan kana egaa mana bareedaa ana jedhe kan madaamii arabaa caalu jechuudha. Mana bareedaa kana isinii qabattee dhufe kan bakka banattaniituma itti ol seentan biyya arabaatii galtanii jettanii kan keessatti aara galfattan kan itti bayyanatan appii keessa kan itti aara galfattan bakka isiniif ta'udha dhugaa jechuudha. Nama akkamiitiin nama harkarraa waa qabu egaa akkuma bareedina isaa kana birriin isaatillee bareedaa waan ta'eef akkuma argitan manni egaa L shapeedha baay'ee tokko bareedaa manyitaa qabaa qaabeetii qabaa. Kan ijoollee qabaa, shaaworii qabaa, saalonii qaba jechuudha. Saaloniin tokkichi kan hunda qabaa jechuudha. Alatti immoo kiraayyaafis kan ta'u yoo barbaaddanii hin jira jechuudha. Innaa manni kun baay'ee tokko kan bareedaadha. Seera qabeessaa kaartaa qabaa jechuudha. Argitanii kiichin kaabineettii isin qaba. As keessa jechuudha kiichin kaabineettiin illee hin jira. Kun egaa akkuma argitan abbaan manaa agarsiisaa jira. Mee ilaala akkatti bareedu jechuudha. Kuni kushiinaa kiichin kaabineettiinis hin jirti gara biraa jira malee hin jira. Kun kushiinaa jechuudha. Kan amma argan kan kushiinaa istaayilii arabaati jechuudha. Mee alasaa keessa salaala kun immoo argitanii iddoo shintibeetii keessummaa yookiin ammoo sarraatanyaanis itti fayyadamtu shaaworii qabaa shintibeetiidhaas kan sarraatanyaatti fi kan eenyuti jechuudha keessummaa jechuudha. Baay'ee tokko bareeda keessi isaa muluun isaa saraamikiidha. Saraamikiidha keessi isaa kinoo akkuma argitan alli isaatiillee akkana jira kaameraa qabaa. Kaameraanis alaa fi keessa isaa kaameraadha. Egaa baay'ee tokko bareeda kun immoo guddichi saalonii jechuudha. Kan alaawwan kana kan namni barbaade kiraa kennachuu dandeessu kan barbaadde immoo ofumaatti bashannantanii aaratti galfachuu dandeessanii garuu kanarra immoo kiraa kuma 5,500 jiru kennatanii kibilii 2,10 yoo kennatan wacii keessa isinii danda'a jechuudha. Innaa mana hundatti galanis maal faayidaa qabaare? Innaa baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuudha. Baay'ee kan das nama jedhu kan nama hawwatu anaayyuu baay'ee na hawwate garuu maal godhare osoo fi kiyyaa qabaachuu baaddee kiraallee ta'u keessa taa'aadha. Iddoo baay'ee bareedaa ganda tokko keessatti argama. Alaanis kinoo kana jechuudha. Alaan argitaniimi akkatti jiru. Amboo dingaa'ee amboo agaa jedhan agaa amboo jedhan amboo dingaa'ee jedhan afaan amaariffaatiin alli isaa jechuudha kan ittiin hojjetame. Innaa isaan hojjetamee jechuudha. Kinoo naannoon isaatillee baay'ee bareeda argitanii agaa amboo jedhan amboo dingaa'ee jedhan amaariffaanii baay'ee bareedaa jechuudha. Taanqariillee kinoo hin qabaa maatiin keessa jiranii. Egaa maatiin isaa keessa jira itti erga galanii turanii jiru. Egaa amma haala isaan sababii gurguraniif egaa sababii qiyyaaree hojiidha hojjetoota keessa kan jiran abbaan manaatis isaati manaatis hojjetaa mootummaatii qiyyaaree gara biraa waan deemaniif kanaaf gurguratu malee homaa rakkoo tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhe kaameraan alaanis keessanis kaameraadha jechuudha. Egaa manni baay'ee tokko bareeda baay'ee argitanii akka jiru dhugaa akkatti nama hawwatu jechuudha. Baay'ee tokko bakka kan das nama jedhu jechuudha. Lammata kinoo keessa isaa isinitti agarsiisa akka haalli isaatiyyuu jechuudha akkatti inni hojjetame balballi mastaawotiin isaa istaayilii bareedaan hojjetame dhugaa dubbachuu ani baay'ee tokko dasna jira jechuudha. Mooddii akkanaatiin osoo hojjetame manni kiyya baay'ee tokko dasna jira bakka das nama jira kifilii qaba bakka. Innaa keessi isaa argitanii saraamikiidha keessi isaa saraamikiidha jechuudha. Egaa kornisiinis jimseemiidha kifiliin hundumtuu jimseemiidha akkasumas saraamikiidha. Abbaan kana amma hojii aanaa hin jenne itti baase garuu maal godhare yeroo gaarii hojjeta sababa ta'e maaltu danda'e hojjeta yeroo sanitti immoo wanni hunduu xiqqoo rikkaashaa haa ta'u akka ammaa kanaa miti amma akka ashawaa maraate kanaa miti jechuudha. Innaa
baay'ee kan das nama jedhudha. Kunoo akkuma argitan kana kun saalooniidha. Keessi isaa kukkutaa qaba. Bakka marbaatiin isaa faashinii. Mana madaamitu hin jiru haroo. Kun amma manyitaa abbaa manaa fi haadha manaati. Hin bareedu? Itti galanii turan. Kunoo achuma shaaworii fi shintibeetiin immoo asuma jira jechuudha. As keessa manyitaa keessa itti galanii turanii jijjiirraa hojiitiif jedhanii meeshaa keessa guurratanii deeman malee amma nama eegu bichaa keessa ta'a malee isaan hojiif jiranii deemanii jiranii isiniin jira. Kolooniinis kunoo abbatee jira. Inni barandaan isaa saraamikiidha. Bakka fiiddaniituma itti galuu bichaadha isiniin jira. Kunoo warri manaa egaa wanna takka waciitti baasnaa. Wajii baasnaa kanaa kana goonaa hin jiru. Iddoo kana immoo bakka iddoo abbaa keessa taa'anii warra eegan jechuudha. Mana akka kennu gibbii amma kushiinaa kun argitanii kushiina girgiddaan isaa akkatti hojjetame. Garuu iddoo kana jechuudha kan warra eegutu keessa bula. Warra eegu zabanyaan jechuudha. Zabanyaatu keessa bula. Isaan erga gatanii deemanii nama eessisanii jechuudha. Mee akkatti bareedu. Mee kun amma arabaa gadi maal jiraa jettan. Dhugaa manni arabaa utuuyyuu anis argeen jira waan ta'eef kanan ga'u tokko keessattuu mana kiraa ta'an ala'eenii keessa ta'an anuyyuu yeroo tokko ala'eenii hojjedheen jira. Manni isaanii tanan ga'u jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Na mana kiraatillee deegii ta'eef araboonni iyyuu hundi manni isaanii hagana bareedu kun garuu sirriitti bareeda. Asiniin jira kaaree immoo iyyuu balamarra jira. Innaa gubbaan isaatis wanni hundumtuu uumee jira. Heloo jechuu bichaadha. Warri fe'ii qabdan warri bitachuu barbaadan xirreen isaa miliyoona 7 jedhanii waamichi jechuudha. Egaa wanni hunduu uumee jira akkuma argitan saraamikiidhas. Egaa miliyoona 7 yaameef 7tti hin gurguramu. Warri fe'a qabaattan bitachuu dandeessu. Qoxaarees bishaanis kinoo hin jira. Kana bichaa miti kaameraanis hin jira jedhee isinitti himee mitiiree. Innaa bootaan illee boota baay'ee bareedaa kun iddoo mirreetii itti argata hojjettoonni mirreetii argatanii mana ol fakkaatu istaayilii ol fakkaatu jira. Safara kana kan mukaan ijaaran baay'ee hin jiru. Innaa heloo jechuu bichaa sin barbaachisaa. Gaafattanii yookiin immoo nama gaafachiistanii duubatti hin deebina. Ofii qabaattan suuriyaan bitachuu barbaadan nutis akka dandeenyu isinii karakkarree itti cabsinee isinii binnaa isinis immoo egaa nu haasofsiistanii baay'ee san olii galle duubatti namni deebitanii hin jiru. Innaa nu dubbistanii hin callisinaayi nutis immoo akka danda'amne isinii karakkarra waan biyyaatiin irraa isiniif binna waan barbaadan wariis haa ta'u akkuma hin jedhee lafaa haa ta'u waan si fe'ii keessanii heloo kaasuu yookiin bal'atu jechuu bichaa sin barbaachisaa isiniin jira. Egaa hundumtuu ni argama. Warri bitattaniif lakkoofsan qabu jechuudha. Baay'ee keessa kan mana bitattan kan lafa bitattan baay'ee keessanis jira. Jabaadhaa warri bitattanis itti ijaarradhaa itti fayyadamaa isiniin jira. Egaa baay'ee keessanii silkii nu jalaan kaastan jettanii silkii immoo xiqqoo haala jireenyatirraa malee rakkoon hin jiru sin jalaa kaasna isiniin jira. Egaa viidiyoo keenya immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna sin jaalannachaa.